Abaa hojjettuun. Abaa barsiisaa seenaa dhugaan kee dhoksuuf dinni sitti gamaa dhugaan ni qallata malee hin citu jedhanii jechisan dhugumaa. Abaan dhugaan kee daraaree addunyaa walgahee mul'ate akka jira goobanaa. Abbaan qeerrootis abaa'uma. Abaa'uun qabsoo waggaa 50 dhimmatti dabarseera. Ilmi isaatis qeerroma bakkalcha barii mul'ate obsa nama bisoomna. Siyaasaaf waraana waliin qindeessitee saba keetiif jettee sodoof qananii irraa tarkaanfattee bineensa bosonaa fira godhattee aduu fi qorraa sirratti wal geesse fuulli kee bareedaan gubatee addaatee saba keetiif jettee gidiraa arkitee qabbanaaf roobaa tabbiin miidhamtee dargaggummaa keetis bosonatti fixxee abaan gammachuu sabaatii kan inni hawwu injifannoon galee lammiin wal arku injifannoon galee lammiin wal arku. Kanaaf wareegama hogguu kanaaf oppiidiyoon xannachi hin margu abaan dhiigaaf lafeen keenya tokko kanaaf waliif dhiigo woboo koo jajjabduu akka sibiilaa qeerroo fi qarreen olkaa hidhadha namni qawwee qabu dhiira filannoo hin beenu kana murtiin dhiiraa qeerroo abbaa jifaar mootii shanan gibe abaa usmachuuf gammachuuf qophaa'ee jalqaba du'aayii jalqabee milkiin xumurateera sagantaa fuulduraa baallama godhateera milkiif nagayaas walitti dhaammatee galatoomaa jennaan qeerroo shanan gibe oromiyaa biyya abbaa keetii diina maaltu dhibee gammachuun keenya kan arraa kan diina garaa gube fira gargar turtee arra walitti dhufe anis gammachuu kana argeen gammade nyaataa dhugaatii malee qofe nyaataa dhugaatii malee Mitiyo kana ija raawwi annaani walaloon isii gaatana fakkaatti daa'ima walaloon isii kana keessa aboo gulubuun ni qabamtu beeka maaliif intala guddeedha aboo waan taateen akkasii quba qabaataadha ilmaan oromoodha bikka jirroo daa'ima keenya goldeemu kana cimsuudha qabna gartee akka gartee hamilee kannuuf du'aaillee godhuuf fara bura duraatti kana irratti gartee maashaallah illee garee dura maashaallah irraa jechuudha qabna akkasii quba qabaataadha amma gaamee mitiyyoo kanatti inni kuta kan maal deebi'a maaliin gaabii takkaan gaafadha gaabiin inni si gaafadhu ilmaan oromoo kan biyya keessa jiruu fi kan biyya alaa jiru maal dhaamtaa itti gaabiin biyya mee kanarratti gaa mee sabboon dudinee kanarratti maal jettu dhaamsiliin dhaamuuf walaloo tillee dubbadheetiin ture olkaa hidhadhaan jaan namni hidhate dhiira namni qawwee qabu dhiira gara dirree qabsoo dachaanee waa lamaan saba keenya gargaaruu dandeenya haalli lamaan yookaan dinagdeen yookaan dirree qabsootti dhiyaannee gargaaruudha saba keenya warri humna qabu warri akka dargaggeessaa kana dirree bosonaa deebanii saba keenya gargaaruudha waboo cinaa dhaabbachuudha. Daldalaaf qotee bulaan ammoo dinagdeen saba keenya cinaa dhaabbachuudha kana dhaabsanii nan dhaamuuf uummata keenya kan oromiyaa keessa jiraniif. Ayyaa galatoon yaa'ee gara xumuraatti deemaa jira. Waa'ee barattoota keenya kaan ammaa kana gaa barattoota keenya kan yeroo ammaa kana yuunivarsiitii Goojjam, Gondar, yuunivarsiitii Dabra Birhaan akkasumatti Dabra Jinni fi maal wayinaan waa'ee amaaraa kana beeknu waa'ee kana keessatti ilmaan oromoo kadhamu jiru kana nuti maal gochuu qabnaa isa jiru dura ta'an artistoota Yaman jaalaqaalaa bitachuu kanarratti ibsa nuuf godha waa'ee dhumaatii barattoota keenya kan ammaa kana kanarratti ibsa nuuf godha itti dhiyaadhaan isiniin jaa. Akka galatama gaafa kanaan adeemsuu qabsanii fi barattoonni keenya kan naannoo amaaraa jiran kan amma tarkaanfiitiin irra fudhachaa jiru kun hedduu nu gaddisiisa. Ammoo uummanni amaaraa barattoota keenya kan naannoo isaanii jiru miidhu isaantu isaaniif hin galin malee barattoota isaanii kan naannoo oromiyaa jiru miidhuu kana fakkaata akka yoo ta'e jiru. Barattoota keenya kan naannoo amaaraa jiru miidhamee barattoonni amaaraa kan naannoo oromiyaa jiru nagayaan akka isaan galan ani argatu jiru maaliif wanni isaan qotan booldan qotin
yoo qottee sin fageessin ifiitti dheeytuun beektu itti Oromoon ummata barattoota keenya kan naannoo Amaaraa jirutti irratti tarkaanfii fudhachuun barattoota naannoo keessan keessa jiru irratti tarkaanfii fudhadhaa jechuudha nu barsiisan se'amaatu seenaa dabalte keessatti seenaa gaafa mililiknu irratti hojjete saba Oromoodha miidhaa guddaa irratti geggeessee hujaan nu gidduu jira hujaa sanuu dhiqimsineeti nuti sabni Oromoodha nama ba'achuudhaan ummata sabaa sablammoota isa geessinee wajjin jiraachuudhaaf waan dabalte san hunda liqimsinee jiraachuudhaatti godha. Akki warra naftanyaadhaa nu godhe waan xiqqaadhaa miti naftanyaa wanni isiin nu goote seenaa hin irraanfatan. Ummata Oromoodhaa miliyoona 5 kan ga'uu dhabamse uummanni naftanyaadhaa dabreen alaa kun 12 harma muree dhagaa gubbaa kan nuu kaa'eefi 25,000 ka harka murantu sammuu teenya keessa warraa qadhaa jira. Dura irraa jalqabee wal irraa dhaalaa dhufe sabni Oromoo bara 500 gootu. Kairaan kanneen fakkaatee mul'isu seene akkan seene wanni naftanyaadha. Ni quba qabna seenaa beekaa osoo beeknu huufa hojjisanii jettee Oromoo jettisaniifi kan jennee saawwatteenyee laaluu jira. Yoo kammoo miidhaa naannoo barattoota naannoo Amaaraa keessa baroon irratti tarkaanfii fuudhatanii miidhaan kojabaatti taase sabni Oromoodhaa akka inni qalliseen teenye qofa nu barsiisa naftanyoota. Deebisaa gahaa harka dachaa kudhanitti akka deebisuu dandeenyu isin hubachiisa warra naftanyaadhaa an akka dhaamsagootatti iddoo caalaa dhabdettoo turtaadhaa akka waan kanarraa iddoo deebitaniin warreen naftanyaadhaa akka dhibbuba tarkaanfii kanarraa iddoo deebitaniin gaafadhaa yoo karraan deebine taate deebisaa kennuudhaaf sabni Oromoodhaa haalaa keessaa qophiidha bakka jiru hundatti deebisaa kennuuf naftanyaadhaaf wanni iddoo kana deebisitti qollee hojjettu deete dhabdadhaa kanatti aansee walaloota kan gara keessan dabatu. Dirqama fudhannee iddoo sabaa seenne nu galmamaan keenya qabsoodhaan baafamee dhiiga jaallawan dhufanii irraa gara galle kaayyootti anuma duraanii hubadhaa argadhaa Oromoo sabni koo guutanii. Hin jirtu anni jirra waboone hundi nuti qabnu caalaa durdaran diinni dirree lolarra nu dura dhufan jireenya wabootiif ragaa nuun ta'anii kareeffii fi biraa baqaan baafatanii jireenya waboodhaa gabroonfataa fi malee. Waa takka sodaanu kan boonnuun sabaanii Oromiyaan teenya waan jirtu shakkiini. Ala kaasi dinni gabummaa duraanii mirga keenya fuula keenya maa'innaani kaayyoon keenya tana murtii waboo fi qeerroon inni sininjaa galatoomaan dhaggeeffachuu keessanii fi sabni Oromoodhaa ibboo dandeeboo qabsoon itti fuftee waboon bilisummaa Oromoodhaa kaayyoo gootonni Oromoodhaa irra wareegaman galmaan ga'uun waan shakkii qabne waan xiqqollee gartee irraa ibboo dandeebine nutis warri ala jiru fi qabeessi jirus waboo bilisummaa biraa akka humna guutuun dhaabbannuun kabajaan isin gaafadhaa dhaggeeffachuu keessaniif baratamuun isin. Wanni kun asirra sagalee deessanii wanni barbaada